Bakka jirtanitti nageenyi kennaa isin haa ga'u jecha akka walta hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turan misraa bayani jalqaba irratti hangafoota oduutti eegala. Kantiibaan Aadde Adaanech Abeebee sadarkaa ijaarsa manneen jireenyaa walirra jiru qorachuu ibsan. Oduu biyya alaatiin Somaaliyaan uggura paaspoortii Taayiwaan kaasuu beeksifte. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu kennaa isinitti hima. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo fi naannoo Addabaabay Jarmanitti sadarkaa ijaarsa manneen jireenyaa waliin baajata mootummaa ijaaramaa jiran qorachuu beeksaniitu jiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin ijaarsi ergaa eegalee ji'a 9 yoo ta'ullee qulqullinnaa fi ariitiin ijaaramaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u xumura irratti dhiyaateera jedhaniitu jiru. Haaluma kanaan hojiileen hafan xumuramuun hojii dhiyeessii mana jireenyaa dabalataa cimsinni itti fufnas jedhaniitu jiru. Fedhiin mana jireenyaa amma jiru mootummaa qofaan deebii argachuu akka hin dandeenye kaasuudhaan kanaafis immoo abbootiin qabeenyaa misooma manarratti hirmaatan xiyyeeffannoodhaan magaalichaan inni guddaan dhiyeessii mana dabaluu ta'us hubachuu isaanis kaasaniitu jiru. Mootummaan yeroo gabaabaa keessatti mana ijaaruu erga danda'ee dameen dhuunfaa ammoo kana ol hojjechuu akka qabanis akeekaniiru. Manni jireenyaa gatii madaalawaan jiraattotaaf dhiyeessuufis qaamoleen misooma manarratti hirmaatan ijaarsa eegalan saffisuufis qulqullinaan ijaaranii xumuruu akkasumas immoo warri lafa fudhatanis hojiitti akka eegalan ariitiin hojii eegalanii xumuruu akka qabanis gaafataniitu jiru. Kana milkeessuuf bulchiinsi magaalichaa deeggarsa barbaachisu akka taasisu mirkaneessuun barbaada jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Naannoo Amaaraatti namoonni 2 dhukkuba maariyyee jaldeessaan qabamuun ibsame. Naannoo Amaaraa magaalota Matammaa fi Bahar Daar keessatti namoonni 2 maariyyee jaldeessaan qabamanii argamu Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksisetti jira. Dhukkubni kuni nama tokko Matammaa tokko Bahar Daar walumaa galatti namoota 2 irratti kan argame yoo ta'ullee garuu dhukkubsattoonni kunneen yeroodhaan yaala barbaachisu ta'es argachuun dandamachaa akka jiranis Daayirektarri olaanaa Instituutii Obbo Balay Bazabbii ibsa gaazexeessotaaf kennaniin himaniitu jiru. Itti dabaluudhaanis dhukkubni maariyyee jaldeessaa dhukkuba of eeggannoo sirrii yoo godhan dafee fayyuu danda'u waan ta'eef uummanni of eeggannoo sirrii taasisuudhaan qulqullina dhuunfaa eeggachuun dhibee kanarraa of eeguu akka qabanis dhaabaniiru. Akka gabaasni ministeera fayyaa guyyaa guyyaan Instituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa waliin qindaa'ee baasuun akka mul'isutti Itoophiyaatti hanga ammatti lakkoofsi namoota dhukkuba maariyyee jaldeessaan qabamanii dabalaa dhufuus himaniitu jiru. Ragaan kuni akka agarsiisutti hanga ammatti lubbuun namoota tokko qofti kan darbe yoo ta'ullee lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii adda baafamaa jiraachuunis ibsameetu jira. Namoonni 2 dhibee kanarraa bayyanachuu kan agarsiisu gabaasni ministeera fayyaa itti dabaluudhaanis Itoophiyaatti erga weerarri vaayirasichaa mudate as walumaa galatti namoota 102 laaboraatoorii keessatti qoratamaa jiraachuus beeksiseetu jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaatan oduu biyya alaa isinitti hima. Ministeerri muummee Narendra Moodii nama tokkicha balaa xiyyaaraa Hindii irraa hafe mana yaalatti gaafataniitu jiru. Ministeerri muummee Indiyaa Narendra Moodii nama tokkicha balaa xiyyaaraa kaleessa mudate irraa lubbuun hafe mana yaalaa dhaqanii gaafataniiru. Namni lubbuun hafe lammii Biriitiin ganna 40 Vishwash Kumarra Raamish jedhamu hospitaala Ahmedabad keessatti yaalamaa jiraachuus ibsaniitu jiru. Vishwash Kumarra Raamish balaa kanarraa akkamitti akka lubbuun hafe waan yaadatu akka hin beeknee fi hin qabne dubbachuu isaa The Telegram beeksiseetu jira. Ministeerri muummee Indiyaa Narendra Moodii balaa mudate kanaan gadda guddaa itti dhagahamu ibsuudhaan maatii namoota lubbuun dhabaniifis ammoo jajjabina hawaas jedhaniitu jiru. Balaa xiyyaaraa Indiyaa imaltoota 242 fe'ee ture keessaa namoota 241 lubbuunis darbuunis gabaafameera. Somaaliyaan uggura paaspoortii Taayiwaan kaasuu beeksifte. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa uggura itti fayyadama paaspoortii Taayiwaan kaasuu tarkaanfii baatii eblaa keessa fudhatee ture dubbateen akka deebi'ame himameetu jira.
Uggurri jalqabaa baatii eblaa keessa kaa'ame kun waan qondaaltonni Somaaliyaa Taayiwaan hariiroo Somaalilaandii waliin qabdu irratti dhimma keessa seenuufis deebii kennuudhaas jedhanitti jiru. Somaalilaandiin akka qaama naannoo isheetti kan fudhattu yoo ta'ullee Taayiwaan garuu Somaalilaandii waliin hariiroo alseerummaa qabdis jedhameera. Ameerikaan uggura kun Somaaliyaa Beenjiingitti walitti dhiyeenya guddachaa dhufuu agarsiisas jechuudhaan ibsiteerti. Qondaalli ministeera dhimma alaa USA murteen kun akka murtaa'es himanitti jiru. Mootummaan Somaaliyaa uggura paaspoortii kaasuun sanada imala Taayiwaan beekamtii kennuu isatti gammadee jiras jechuudhaan qondaaltichi beeksiseeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana turan Misra Bayaanii qophiin afaan JMN irratti fufu gamoo kotiin naqaatti.